Mars والله تكاد يكون بس تكرر تعرف لم يكن بدل لم بدون مارس ما تنا بقص bicha hedduu ulfaata wanni tiktok kanarra deemaa jiru ijoolleen oromoo godhaa jirtu hedduu waan nama gaddisiisa waan bakka jechuun na dhibdiyaan waan akka gootummaa wayii itti fakkaata taate waan dandeettii qaban itti fakkaata taate akkaataa sanitti miskiina homaan hin beene miskiina nyaatee garaa homaan qabne taariba deemee karaa kana gaara meeqa lakkaa'ee deemee kana wal qabanii jechuu aangoo walirra laallatanii wal hidhanii akkasitti akka hedduu nama mararaa bicha godhamullee oromoon waan akkana ni gooti jee yaadeen beeku unkaan wanni akkanaas oromoon raa'u gaafa sabni biraa wal dhabuu akkana wal namni wal hin goone akka isaa wal godhaa jiran kana FB irratti viidiyoo agaree jira Facebook irratti jechuudha waan nama dhagaamu waan hedduu jechuun nama oromoo ta'anii afaan oromoo haasaa afaan oromootiin akkas gizee wal godhan hedduu namatti ulfaata wanni akkanaa kunis gaarii miti si galee wardaati yabar kun gana itti fufa rakkoon akkana kun naamani gana itti fufa yoo namni wal ajjeesee foo waliin nyaachuu baate dabbalmaa jedhanii yoo namni nama ciibsee ableedhaan qalee ati fiidoo arguu baatte an dhiiraa miti saa'udii keessatti singita jira. Qoy rakkoon ani wanni na dhibdee jirtutu jira. Amma ijoollee lamaan tan Harargee fi Arsii jedhanii akkana wal deemaa jiran kana nama duuba jiru jiramoo namaatu akkana Harargee qaba Arsii qaba akkana wal godhaa jirutu jiramoo annaa galuu didee bara gootummaadhamoo nama takka akkamitti harka qabanii hidhanii akkasitti hidhanii dhiira akka ifii akkam dhiirti akkamitti akka dhiira akka na dhibaasoo fillee na dhibaa bicha wallahi rabbiin ni jira garuu rabbiin dhugaa namaa ni baasa oromoo taanii oromoo gisee akkana wal gootu no waan takka jira laala amma namni keenya hedduun akkana jee yaada irra hedduun namaa akkana jee dubbatalle waan kana takkaan dubbanne irra garuu dhugaa tokko sitti himu nama ijoollee tana jaaree jira namni ijoollee jiraate kijibaadha. Okay, maal irraa kan kee ijoolleen tun akkana wal godhuu danda'an? Okay, koo asirratti sitti sirna dhaggeeffadhu akka qofa osoo hin taane namni tokko hubatuu barbaada waan kana. Nama ijoollee tana jaaree jira namni ijoollee jiraate tokko kijibana qabadda. Lammaffaa. Diyaaspooraa maallaqa namaa ergu jira namni ijoollee jiraate ammallee kijibana qabadda. Sadaffaa. Giiftaroota tiktaa gubbaa jirantu ijoollee giiftii fi maalii walii kaasee maal warra ijoollee jiraate soba. Waan sadeen kana godhate hin dhagayinaa. Wantoonni sadeen kun waan jaamuudha malee waan godhamee waan san keessa jiru miti abadan waa abidiin akka nama waan kana muuxannootti qabuu fi hubannaa isaa qabutti diyaasporaanis ta'e giiftarri guruupiin qaamni wahii khalola kana dhiibee miskiinatti naqaa jiru firii takka hin jiru. Dubbii tanaa isin jeenaa qabaddaa mee yoo jiraate nam takkittiin ka harkaa qabu ragaa takkitti fidee haa dhufu andabbaan islaamumarraa hin baha. Wala arsirra wala harargeerra wala jimmarra wala walurra. I think nam tokko Arsii gaafa Arsii fi Harargee akkamiin beekta akkamina Arsii fi Harargee akkamiin beekta waan kana ibsee feetiin asin deebi'a tarii namni tokko Arsiidha nama Arsii akka malee miidhamee waatu gaafa argu nama Arsii hawaasan keessa jiru dawwalee dubbisuu danda'a tarii namni Harargee tokko nama Harargee akka malee miidhamu gaafa argu hawanneen buttee ijoollee Harargee hawaasanii jirtu dubbisuu danda'u ni jira. Garuu qaamni itti yaadee baasii godhatee galii ijoollee sanii galchee miskiina kana wal nyaachisu jeesti ni jira qaamni yoo jiraannaan dogoggora soba dubbisan dhugaa seenaa. Rakkoon Saawudii keessaa waa sadi qofarraa badda. Waa sadi. Rakkoon ijoollee tanaa waa sadi qofa. Ergama namaan qaban giiftaraa wajjin waliin beekan diyaasporaan maallaqa ergu hin jiru guruupiin jaaramtee miskiina kana wal nyaachiftu abadan waa abidin hin jiru. Qaamni ni jira naan jeen amma mormoo jiraate ragaa takkitti naa kanneen haa hojjaa mormu. Abbaan na caala beeku jira nama. Osoo maallaqa jira ta'e, osoo giiftaraa jira ta'e, osoo giiftii jira ta'e, osoo doolaaraa jira ta'e, andabbaan lolaa kana keessaan bahu. Hafarsaa lolaa kana keessaan bahu. Because ilmi namaa waan nyaatu fedha, waan fudhatu fedha. Okay, artist lolaa keessa turte jechuudha. Warra ammaa dubbanna deemsuu barbaadda akka namoota karraa hin qabne. Wallahi kuban qabu ani jechuun biiziin ture. Asaan addi isin hubatta, akka booda reefu waan hubatta. Sirrumatti yoo itti hoofne hubatta sirriitti. Laa wanta kan dagatinaa. Lolli kun kanaa wajjin taraa sadii. Qaamni lola tokkoffaa gaggeessaa ture
lola kana dhiisi lola lammaffaa keessaa waan turre keessaa eebbaasi tokko naa qabadda ijoolleen as gubbaa nama tuunsaa turte jechuudha. Lola lammaffaa dhufe san qaamni tokkoffaa illee keessan jiru qaama lammaffaa kophaa isaa deemaa ture achi goolabe. Lola sadaffaa dhufe amma. Lola sadaffaa kana keessa qaamni tokkoffaa illee jiru qaamni lammaffaa illee jiru jenereeshina haarayaatu waan kana qabatee ammallee gadi hin bahe. Amma jara kana nama doolaara erguuf jireenyaare nama giftii erguuf jireenyaare yoo giftii fi doolaaraatu miskiin wal fixiisisa ta'e qaamonni lamaan lola lamaan kuteessan gaggeessaa turan sun giftii fi doolaara osoo argatan akkamiin lola san dhaabanii keessaa baay'attee yaaddaati. Obboleessa keenya kun waan giftaraa fi giftii fi doolaaraa fi diyaaspooraa si geessu takka qabu miskiina wallaalummaaf wal nyaatu hiikkaa isa kanaatiin ala hiikkaa takka hiikuu hin dandeessu. Qaamota siyaasaa harka keessaa qabaa diyaaspooraatu birrii ergaa wallaahi hin feek biraanki. Iqsam billaa hin jiru ni jira yoo ta'e namni takka ittiin sagalee na haa qabu haa fidee dhufu anni hin dhageeffadha. Kana sirriitti hin jedhetti ammoo jala muree hin jiru abadan hin jiru. Miskiinni kun waan sadii qofaaf wal nyaata ammoo. Tokkoffaa wallaalummaadha, lammaffaan iftulummaadha, sadaffaan seer-dhabdummaadha. Abbaa fedhe qaba. Qabxii sadii kanaala wal nyaatu. Lakki ergama diinaa jira, ergama siyaasaa jira, ergama giftii jira, ergama doolaaraa jira, qaamni yoo jiraate fedhe hubatu. Anammoo sababa tokko qofaan seeqamna. Qaamonni lola tokkoffaa fi lola lammaffaa turan lola sadaffaa kana keessaa maa bahan qaamni takkaffaa gaggeessaa ture lammaffaa keessaa maa baha qaamni takkaffaa fi lammaffaa gaggeessaa ture immoo sadaffaa kana keessaa maaliif baha gaaffii tokko qofaan si dhiyeesse. Ilmi namaa nyaataa fi dhugaatii argatee waan kana dhiisee keessaa baha yoo naan gatte sammuutti nama fudhachiiftu atiif beekaa jechuudha. Waliin galu garuu ammoo wanni guddaan rakkoon Saawudii keessaa kun akkamitti dhaabbataa jettee yoo gaafatte namni hundi afaan qabatee usa. Akka waan wanni kun waan xixiqqoo akka wanni kun waan guddoon ta'in akka waan kanarraa dubbachuun qaanitti ilaala namni. Amantee amanuu baattee guyyoota torban kana keessatti namni sadi lubbuu dhabee jira. 15 ol fayyaa qaamaa dhabee qaama irratee jira. Yoo akka itti fufa ta'e yoo agartanii garaatti nama mucaa namaan fidee laafii kanarratti nama jira harkaa fi miila walitti hidhanii makiina fannisanii makiinaan dhuunfa keessan deemaa ture. Makiinaan ijoolleen re'een eegdu makiinaan ijoolleen qoshaashaan guurtu. Kun Saawudii keessatti eenyu feenyu Arsi Farargee hullum Oromoo bataarif kun seenaadha. Dabbala kami? Marko sakami. Nagaa jirta gaariidha yaadi sirriidha. Ani waan kana furmaata jedhee kana yaadu very easy. Akkamitti tokkoffaa mootummaan Itoophiyaas imbaasiin Itoophiyaa kan achi jirus waan kana irratti hojjechuu fi uummata jallisuu qabu. Wanti kun ikkoo akka addunyaatti illee yakka guddaadha. Kanaaf wanni godhamu qabu maal qoy amma duraani namoonni yoo akkas godhan kuni dhokatanii maaskii dudduuba ta'aniiti. Amma garuu ija baasanii viidiyoon as baanii waan kana dalagaa jiru waan ta'eef wanni godhamu qabu nama 5 nama 6 keessaa mootummaan to'annoo jala oolchinaan ageeffadhu. Warra kanaan durallee godhaa turanii harkallee keessaa fudhatan jechuudha. Warra kaafarsoo baasa. Eenyu haa ta'u namootuma jalqabaa ka'anii waan kana keessatti hirmaannaa godhan nama 5 keessaa qabnaan ijoolleen kun lammata walitti hin deebitu. Ngootu gocha akkanaa. Lammaffaa dhaabbata TikTokaa akkasumas. Dhaabbanni TikTokaa oofisii qabu Ameerikaatis eessaas biyya garaagaraatti oofisii qabu. Waan kana gurmaanii deemanii pilaatfoormii irratti human trafficking godhaa jira TikTok irratti jedhanii viidiyoo deemaa jiru kan yoo agarsiisan tokkoffaa wanni kun qorannoo jala galee investigate godhamee waan kana seeraan dhiyeessuu hin danda'amaa jechuu barbaanneeti. Maaliif wanni kun akkanaan deema taanaan si'a 2-3 deebi'aa jira. Tokkoffaa namoonni waan kana godhani maatii biyyaa qabu. Tokkoffaa maatii isaanii qoratanii maatiin isaanii waan kana bira akka ga'an gochuun yookaan maatii isaanii seeraaf dhiyeessuun illee yookaan maatii isaanii waan kana gaafachiisuun murteessaadha jechuudha. Maaliif dheenga damma argaa turre mucaa tokko fannisaniitu dullaadhaan akka nama boofa reebuutti ilmu Oromoo reebu. Jechuun kana arguu caalaa I mean to be honest wanti disgusting ta'e addunyaa keessatti hin jiru. Tokkoffaa Oromoonni mootummaanis maaliif akka waan kana ilaalaa akka waan kana dhiisanii ilaalaa jiran nuti. Oromoo community iddoo garaagaraa jirus maaliif waan kana akka salphaatti ilaalanii miskiinni baay'ee lafarraa dhumaa tokkoffaa aktiivitiin akkasii akka Oromootti baay'ee maqaa nama balleessaa jira. Wanti kun tiktaakara deemaa jira. Addunyaan nu ilaalaa jira. Wanti miidiyaan qabate wanta teknooloojiin qabate immoo wanni kun akka seenaa Oromootti budaa yookaan immoo kaanibaalizim isa jedhan nu gochaa jira jechuu barbaadeeti. Kanaaf waan kana tokkoffaa namooti tiktaakara jiran namooti gurguddaan qaama mootummaa ni jiru. Waan kanatti dhiyaatanii mootummaa jinaa isaanii
furmaata barbaadan taanaan wanni kun baay'ee mootummaa Saawud Arabiyaattis TikTok pilaatfoormii TikTokaa kanallee balleessuuf deemaa jira jechuudha. Looyerii qabanii namoo yookiin TikTok akkasuudha. TikTok gocha akkasii aktiviitii akkasii dabarsuun qabu. In arga yeroo dhiigi lola'u. Yeroo dhalli namaa fannifamu ni arga. Pilaatfoormii ma TikTokaa kana akkasuudha jechuudha. Takkafa looyerii guddaa bitanii Oromoo community iddoo garaagaraa jiru. Tokkoffaa irratti TikTok irratti adeeba kana foontinaa kana fudhachuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf Oromoon kana jechuun Oromoo gidduutti kan arguu caalaa wanni nama rivaayis kan lafarra harkifame Itoophiyaatti barra siidaan ijaaramee jira akkuma jalqaba jettee eebbisa addunyaa siidaan isaa ijaarameetu goota Oromoo jedhameetu Oromoodhaa fi siidaan isaa dhaabbatee jechuudha. Kan keenya garuu warra miskiina ijoollee bakkee keessa yaatee deemtu qabeetu mukatti fannisee akka barbaade godhaa marga ol nyaachisaa. To be honest, jalqabuma badee wanta kana taa'anii ilaaluun irraan ture. Gaafuma jalqaba aktivitiin akkasii raawwataa ture uummata irratti bobba'ee waan kana haga maatii isaanii biyya barbaadanii balaaleffatanii ijoollee kana seeraaf dhiyeessuutu barbaachisaa ture jira. Ani kanuma yaadan qabu. Yookaan qofaadha kan dhaabbachuu malee. Maarqos Galatoomii yaaduma yeroo dhufte anis qabxii afuriin kaasaree as gara turtee fi amma dhuftee beeku malee qabxii afuriin kaasaa ture. Akkuma waliin argaa turre wanni kun bakka takkaa fi bakka lamatti miti bakka hedduutti gaggeeffamaa ture yoo agartee kutaa adda addaa gidduutti garuu Harargeedhaa kaasuu kun inuma dhaabbachuu diti. Isteeppii baaffateetti waraana haaree jijjiiraa hoggansa haaree jijjiiraa kaayyoo haaree jijjiiraa lolla adda dhaabbachuu dideetti fufee hanga ammaan tanaatti. Waan kana irratti akkuma taa agartee feemasoota irraa hanga sheekotaatti imimmaan irraa hanga jaarsummaatti harkanii guyyaa kuma takka irraa hanga kuma kudhaniitti gaafa gidduu bahanii taa'anii haasawanii jiranii yaadate gahee yaada. Wanni sun furmaata yeroo malee furmaata egeree ta'uu hin dandeenye wanni isaan gaafsan dhaamsuudhaaf yaalan ammallee deebi'ee dhoowwate. Mustafa Khayatu kota kamuti kabar. Amma akkamittiin miskiinni Saawudii keessatti wal ajjeesuu dhiisa. Akkamittiin wanni xixiqqoon Saawudii keessa jirtu tura akkamitti dhaabbachuu dandeessi. Ana keessatti waan afuriin lafa kaaya. Tokkoffaa hubannummaan mootummaan Itoophiyaa lammiilee Saawudii keessa wal miidhaa jiran kanaaf qabu xiqqaadha. Mootummaan Itoophiyaattis mootummaan Oromiyaattis. Inumaa mootummaa biyya jiruu miti hatta hin baasummaan mootummichaa fi uummaticha bakka bu'ee Saawudii keessa jiru sun rakkoo Saawudii keessatti jirtu kanaaf hubannaan inni qabu hedduu gataanaadha. Hedduu garaa si nyaatuu fi hedduu si yaabsiisu Oromoo bal'oo miidiyaa fayyadamtu ta'a gartu ta'a qofaltu garaa si nyaatamta caalaa akka wanni waan takkalleen taa'aa hin jirre Maarqos Rabbi sodaadhu ani dubbachuun barbaadu malee waan as keessatti taa'uu kan osoo himee waan nama kan hunda gaddisiisu yoo dhugaa Rabbi san dubbanne namni du'ee jira taraa tana naamani amma durallee namni du'ee jira. Maatii hanga ammaatti dhala isaan argatin kan hanga ammaatti dhala barbaadaa jiru jira sababa kanatti waan eegate keessaniif. Isa kana gaamma inni Oromoon guutuun miidiyaa gubbaa jirtu tun hubannaa fi ilaalcha hin qabduu fi bakka hin qabduu fi qoosaafanii gosa bira kutti danduma situu hin qabdu. Nama takka nagartu nama kanarraa wal mari'atu fi akkamitti dhaabna jiru. Kan ammaffaa imbaasichummaan inni biyya san uummata san bakka bu'ee lammii san bakka bu'ee nageenya lammiilee achi keessa jiraniitiif masuulummaa fudhatee bakka san jiru. Waan kanarratti waan takka godheen beeku hanga amma waggaa takka caalee jira baay'ee yoo kun hawalloo irraa fajjimmaa irraa yoo as kaate waggaa takka caalee jira. Bakka kana hundatti qaamaa kan miidhame nama 30 ol ta'a halbuun bee nama 15 ol ta'a. Kuni waraanaa miti. Baqataa akkana wal godhu jira baqataa akkana wal godhu hin baasin biyya san keessa jirtu irraa quban qabu waa takka seeran baasu waa takka labsu waa takka socho'u jechuun hin baasichi maaliif akka miindaa jeen nyaatu asiin gaafadha. Okay, mootummaan naannootis mootummaan biyyattiitis waan lammiinsaa biyya namaa keessa kanaas zeero agarta. Mootummaan biyya saniitu zeero. Mootummaan biyya sanii dhugaa dubbachuudhaaf lammiilee achi keessa jiran hundaaf walqixxummaa nageenya isaan masuulummaa qaba. Haa ta'u garuu osoo imbaasiin Itoophiyaan dubbanne osoo mootummaan Itoophiyaan dubbanne mootummaan Saawudii akkamittiin mootummaa baqataa Oromoo isa keessa jiru dubbata kan jedhu mallee gaafisitta. Karaan qaxxaamuraatii fi karaan gabaabaa lola kan ittiin dhaabuu dandeenyu yoo jiraate. Maaliif lubbuu namaallee nu hin gaafanne? Maaliif birriillee nu hin gaafanne? Maaliif yeroo dheertuullee nu hin gaafanne? Yoo hoggansi community Oromoo biyya adda addaa jiru dhiibbaa mootummaa Itoophiyaa, dhiibbaa mootummaa Saawudii, dhiibbaa imbaasii Itoophiyaa achi jiru tura godhuu baate. Tokko imbaasichi Itoophiyaa achi keessa jiru yoo lammiilee achi keessa jiran kanarratti dhiibbaa godhuu baate. Lama mootummaa naannootis ta'e mootummaan biyyattiittis waan kanaaf hubannaa gaarii qabaatee waan kana kallattii qabsiisuudhaaf hin carraaqu yoo ta'e uummanni Oromoo bal'aan addunyaarra jiru kun waan kana dhaabsisuudhaaf karaa amma genne kanaan tarkaanfiin fudhatan taanaan namoonni ogummaa miidiyaatii fi muuxannoo adda addaa qaban keessattuu gara tiktaakaa irratti waan kana barreessuuf waan kana fura qabsiisuudhaaf hin dalagan taanaan bahuu lubbuu miskiinaatii fi abjuun haadhaa kanatti hafuun abadan ittuma fufaa kun furmaata argatanii abadan hin yaadu.
callibineet malaaftuu goonee bira kunna cal jennee hajoo jiraalle miskiinni akka du'aa jiru argaa jira miskiinni akka miidhamaa jiru argaa jira garuu callisee bira kute amma rakkoon guddaan bakki inni jiru ummaticha bira yoo ummanni hin dubbanne yoo ummanni hin hubanne imbaasiin arguu hin danda'u mootummaanis arguu hin danda'u koominiti kaampaaniin tiktaakaan arguu hin dandeessu. Rakkoo guddaa akka qabu uummata bal'aa Oromoo ifiin jiru haa amantaa takka waliin qabnu haa afaan tokko dubbatu haa waan kan hubannaaf ilaalcha tokko malee akka waan xaba ijoolleetti ilaalee biraa bahu kanaaf tokko gammaatti rakkoo ta'uu hunda babal'isaa jira yeeti nama naan. Kana ala namni yaada furmaata takka waan biraa qabu yoo jiraate inni dhageeffadhaa inni dubbachuu dandeessan. Mamme jajjabe kinimu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ممكن لازم دبل وما تكفون دبل دبالي تكفرت أيه دبل ماما أيه جبه هي إنترو أنو دقيق ما تكشاري سينو بربادا دبال تكفرتي مسكيني والتماجرة ولا جيساجرة والكلاجرة مسكيني أفلته والنياتشو يخاو دمفيسه سوق دولي قولي ولا نياتشو يو تيمالي وني تكلم كان بودا غناني هفتجي جادون ولي جرن الكني ويا addatti immoo lolli kunni dhaabbataa lola kana mootummaa suudii dhaabsisuu ni danda'a lola kana kaa'u wanti dhaabsisuu ni danda'a inni jiru kana andugatti nu badu lola kana dhaabsisuu kan danda'u namuu nama isa dhiyaatu namuu nama beeku yooniif hanga mootummaa biyyatti imbaasiin